Baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan beektaa. Egaa beeksisa dubbistanii waan dhuftanatti fakkaata. Kanaaf egaa karoorri isaa yoo ifa siif hin taane ta'e kallattii macaafaatiin waan wal qabate dhimma hafuuratti irratti kan hundaa'e fiilmotaa fi kitaabota walaloo, kitaabota asoosamaa walumaa galatti ogbarruu irratti kan xiyyeeffate waan tokko qopheessuuf yaalii gochaa jira. Isa saniif namoota sagalee isaaniitiin fiilmii keessatti hirmaatan nama tokkoon abal gootu jechuurra immoo baay'ina keessa argachuu wayya jenneeti. Isa kanaaf isin haala kamiin kan qophooftan? Sagalee keessaniin hojjettu moo walaloo duwwaadha? Sagalee kiyyaan kan qophaa'e. Sagalee kiyyaanii ani sagalee baay'ee sin qabu garuu walaloo irratti amma bakka sagalee guyyaa biraatan kennaa amma walaloo qofa. Walaloo qofaadha kan kennu. Tole, eegaluu dandeessa. Yaa eegalu miti? Eegalee. Akkas jedha kaa. Nan eegala. Abbaan kee balee adiina koo ani deemuufani shaawufiin jedheetoo nan argitu lammaffaa deebiteetoo nan gala biyya aananii fidammaa isa abbaan kiyya jedhe sana koo ati immoo si biraa hin hafu jettee na duuba kaattaa ani immoo na biraa hafi jechaan si dura kaadhaa ana immoo kopheen kiyya hoggaa dhibba na baataa ati immoo waan kaa'utti dhabdee faana qullaa na duuba kaattaa ani yeroon damma nyaadhu ati waan nyaattu dhabdee magara nyaattaa ani yeroon aannan dhugu ati immoo teessee na kajeeltaa yaa fari'oon diina kiyyaa ati immoo barasan dabaa kudha na nyaachiste ani immoo buqqees nyaachisa ati immoo shunkurtaa na nyaachiste ani immoo timaatima si nyaachisa timaatimni hin ta'u koo jettees raafuu si nyaachisa yaa fari'oon diina koo ati halkan yeroo rafuu dhuftee na ilaalta eenyudha ati yeroo sin jedhee naan jetta yeroo lama ani immoo arrabni kee bunaan yaa gubatu sin jedha yoo bunni hin ta'u jettis barbareen yaa gubatu sin jedha yoo hin ta'u jettis hundumatti hajjitu sin jedha fari'oon diina kiyya fari'oon diina kiyya jedha kaa kinuuti kana kaa jaalatamirtu mati galatooma maqaa kee guutuu ejersaa maqaa abbaa mul'ata ejersaa mul'ata bara dhaloota bara 1963 bara 1964 umurii umuriin koo 19 digdama gidduu 1962 dhaladhe jechaa umuriin kiyya moo 19 kara digdama haa ta'u kun rakkise. Kanaafuu yeroo bulchiinsi magaalaa hojii dhabdootaaf carraa laatetti yeroo sanitti siif hin bilbilaa amma waaqayyo isa wajjin haa ta'u nagaan gali. Qarshiin kiyya inni nan kenne inni an galche qarshii masaafaraa kan ittiin dhufe taasise jechuudha. Rakkoon qabu miilumaan gali yaa miilumaan gali. Kanaafuu ati hin darbe. Kufeera Kofu.
isin garuu yoo akkasii sandaalu warroota barumsaan as ta'e fakkaatan dhugaa. isin garuu kana isin geechise horii Ameen. Dhugaa. lapheen keessan akka dhagaatti jabaata Ameen. akka laafuuf immoo bishaan qorraatti dhugaa